Jarmanirraa ufneerra gaama halkaniifanni silaa hin beektu mitire namni karaadhaa dhufee tona gana man gaafatin akkamitti mana isaatti deebi'ee gala mattanaal ka Jarman obboleettii Sa'iidoo Roozaa gurra kee banadhuu agahii Sa'iidoo Sumayyaa deebi'u maal jettee afaan Oromoo sun afaan Oromoo Jarmanidha afaan Oromoo Itoophiyaa Oromiyaa keessatti hin taane afaan Oromoo Jarmanillee ma'iisnaka obboleettiin Sa'iidoo ufteetu isa dheengadda Roozaa anuuneerumu biyyaan baha mucaa mokonatti fakkaatti inni akkas buusu isarratti murtee sirriidha jette Roozaa murtee sirrii murteeffattee bakka isheeni waan hundumtuu hin galeefi galeeraafi jechuun kan isheen amma akka kanatti dhuftee boossee hin gaabbitee bakka akkasidha tsatsatiitu ishee boossisaa jette kana jechuun gaabbitu ishee boossisee maaliif gaabbite hiriyaa Sumayyaa ta'uu ishiitti otoo hiriyaa Sumayyaa taatee jirtu otoo Sumayyaa faana dur bakka jalasii walii jetteeyyuuti akkanatti too wal faana jiraatanii sirriitti wal beekanii har'ammoo nama abbaa manaa Sumayyaa ta'e eksiyyuu gootetti tuusaan eksii waliin godhi eksii yoom taate eksii yoom wal godhanii inde Sumayyaan ni kaa qabdi inni akkamti eksii jettee abboo waa ishee haa godhu ishee immoo akkas jettee asooftee dhaqaa dhaggeeffadha suma guma eksii jette yoom eksii ta'e nama kana hawwuushii yookaas itti heerumuuf qophii gochuufiitu ishee gaabbisiisee kanaafidha kan isheenii boossee innaa Sa'iidoon immoo jette Roozaa hin jaallatu asargicee nomme nagreette bakka jala muree kan isinitti immoo Sa'iidoon Roozaa hin jaallatu hin jaallannis jaallatees miti kan fuudhuuf jechaa jiru maali kan isheen ragaa goote immoo Sa'iidoo maal jedhee aatii jedheeni Sumayyaadhaan yoo deebi'uu barbaaddee koottuu deebi'i an eenyumayyuu hin barbaadu eenyumas hin fuudhu dubartii biraas hin barbaadu ani ijoollee koo yaadeera ijoollee kooyyuu arguu nan barbaada hin deebita taana koottuu deebi'i jedhe Roozaa bira dhaabbateeyyuu dhuguma Sa'iidoon immoo akkas jedheera dhuguma viidiyoo isaa keessatti gaahuma Roozaa anuuneerumu biyyaan bahaa itti sana akkas jedheera kana jechuun Roozaa hin jaallatu Roozaa bira dhaabbatee yoo ati deebite eenyuu hin barbaadu jedhaera otoo Roozaa jaallateetu fuudhaa irate maaliif jecha kana fayyadamamaa akkas jedha kanaafuu Sa'iidoon bakka Sumayyaa aarsuudhaafidha kan inni akkas gochaa jiru kan inni fuudhaa jiru inaaftee haa deebitu yookaas gara jireenya ishiitti sababa kanaan haa dhuftuudha Roozaa fuudhuuf qophaa'aa jira malee Roozaa jaallatee miti jette kunoo jecha isaarraa ilaalaayyuu kanaafuu Sumayyaa dammaqeette Sumayyaadhaan dammaqii nahii jetteeni nahii ka'ii hin shawwadamiini Sa'iidoon ammayyuu si jaallata si barbaada si inaafsisuuf si aarsuuf malee dhugumatti dubartii jaallatee jaalalli dubartoota isa qabeen miti eenyurraayyuu jaalalli isa qabeen beeku isa siin qabu jette suma jaallataa jette achi kaatee immoo maal jetti seetanii warri jette warri Itoophiyaa keessatti hin hafee baagiraawundii qorachuuni hin hafee maatii wal qorachuuni yeroo jaarsi deemu yookaas heerumni wayii taasifamu mucaan sun maalidha ilma eenyuti hojiinsaa maalidha maalis godheera maanni maqaansaa maanni seenaansaa jedhamee hin qoratamuyyuu jette garuu maatiin keenya rakkoo qabaatanii miti alhamdulillaahi rakkoo hin qabnu jette ishi Sa'iidoon rakkoo qaba kan qobaatti maatiin isaanii yoo rakkoo hin qabu akkasitti isa booda kana ilaalanii kanii jaarsummaas ishii jedhanii sasardamanii itti heerumsiisuuf waan hundumaa qophaa'anii hin ilaalaniiyyuu jettee jechuudha
Sumayyaadhaan hin inaafteeyyuu ijaasi caaltuuf inaaftee iddoo Sa'idoon jedhee Sa'idoon akkas jedheera viidiyoo isaa keessatti hin inaafte waan si caaltuuf iddoon jedhetti Sumayyaan maaliidha kan Roozaan Sumayyaa caaltu jette tokko Sumayyaan immoo maal inaafti jette kun inaaffaa osoo hin taane bakka ani garuu waan jedhee ibsuun qabu inaaffaa miti. Waan ittiin wal caalanii hin qabani lamaan isaaniiyyuu waan kan isaanii ta'e qabu. Achi mummattee ani na dhibaa jira waa'een Sa'idooyyuu jette Sumayyaa ma inaafsisuu fi waan jireenya hin barbaanne keessa galaa jira ofuma isaayyuu nama hin jaallanne fuudhaa jira otoo hin jaallata ta'e kottu deebii nan dhiisa hin jedhu akkamtii waan jaallatan nama jaallatan nan dhiisa jedhama. Inaafsisuuf jedheetu waan hin taane keessa galee kanaan duras akkanumatti piraankiidha jedhee waan hin taane keessa galee ammas waan hin taane keessa galaa jira akka kootti immoo yoo fuudhuu baate jette dubartii marra yoo fagaate hoyyuu jette sababni isaa erga Sumayyaadhaan ammallee kootu deebi'aan waan barbaadu dubartii kan biraayyuu hin barbaadu yoo deebi'uu barbaadda ta'e yoo fedha qabaatta ta'e jedha taa'ee maaliif dubartoota nan fuudha jedha cal jedheen taa'uyyuu of ilaalu callisee waan duma dubartiirras fagaatee cal jedhee hin laaluyyuu inni bakka Sumayyaa ma aarsuudha jedhe jechuudha jette jechuudha jarmanirraa ergaan sinii darbe wayne sagalee kaa'eeraa fi Sa'idoodhaa fi nafaan akka haasa'u keessaanis itti beenjira akka inni dhiisu akka inni of ilaalu Roozaan immoo deebiin sirriidha murteen sirriidha Sa'idootti heerumuus hin qabdu booda ishee gaabbisiisuu danda'a yeroodhaa booda hin beekamu yeroo wayii bara wayii Sa'idoo fi Sumayyaan sababa ijoolleetti yoo walitti deebi'anii araaramanii Roozaan daarii qabsiisu bakka hoo wantinidha ala taati geemiidha ala taati daarii qabatti waan ta'eef yeroodhaan murteeffachuun ishii bareedaadha bakka deebitee gara Sa'idootti dhufuun qabdu akkuma murteeffatte itti fufuu qabdi jireenya ishiiyyuu yoo barbaade abbaa fedhe haa fuudhu yookaan immoo cal jedhee haa taa'u Sumayyaan hin deebiti Sumayyaan yoomillee Sa'idoo baay'ee jaallatti hin jaallatti walis hin jaallatu akkamitti haadha ijoollee isaa waggaa meeqa wal faana jiraatanii hin inaafte jedhaanii si caalti immoo akkam jedhaanii jecha akkasii akkamitti fayyadamenni hin inaafte si caalte ani waan Sumayyaa taateef osoo hin taane waanuma dubartii taateefu natti dhaga'ameette waanuma dubartii taateefu natti dhaga'ame bakka innis iyyuu obboleessa koo ta'eyyuu daarii darbuu hin qabu amma isaatu maraataa jira waan ta'eef akkasittiin Sakiinaa weezaruu Sakiinaa waan maqaan ishee Sakiinaa moo Sakiinaadhaan hin beeku maqaan ishee akkasii garuu inni akkas jettee jirte jechuudha isinoo maal jettu reesiniin jetteetti Sumayyaan Roozaan yoo Sumayyaan eeyyamtee ani ittiin heerumaa jetteetti sadan isaanii bakka tokkotti lamaan isaanii masaanutu hin taane obbolaa ta'anii jechuudha jetteetti garuu Sumayyaan Sa'idoo ni jaallatti jette Sa'idoo baay'ee jaallatti isheenis illikii qabatteetu malee jette anyways gaadhuma isaa hin beeku ani garamitti akka deebi'u jette nunis hin beeknu garamitti akka deebi'u isheenis hin beektu nunis hin beeknu